jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa gojjechaa oduu kun isinitti waan marsabaati. Jalqaba irratti oduu gaddaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun abbaan dhiiraa aanaa artummaa fursee kan ture Hasan Haajii abbaan isaa Haaji Muhammad Ahmaduu du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Haaji Muhammad Ahmaduu nama jabaa fi ummata biratti jaalatamaa ture. Rabbiin rahmata haa godhuu fi maatii firoottan dinqisiifattoota isaa fi ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Oduu keenya gama birootiin akka VOA'n afaan Oromoo gabaasetti namoonni naannoo Beenshaangul Gumuz keessaa buqqaan deeggarsa dhabuun rakkataa jirra jedhu. Naannoo Beenshaangul Gumuz godinaalee Asoosaa fi Kamaashii irraa manaa fi qe'ee isaanirraa buqqaafamanii godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessa qubatan deeggarsa argachuu dhabnee rakkoof saaxilamnee jirra jedhan. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota naannoo Beenshaangul Gumuz keessaa buqqaafaman gargaaraa jirra. Yoo ragaan namoota Wallagga Lixaa keessa jiranii nu qaqqabe isaanis ni gargaarra jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu naannoo Beenshaangul Gumuz keessattis namootni qe'ee isaanirraa buqqaafaman 361 ol jiraachuu ibsuudhaan waliigalatti namoota gargaarsi barbaachisu 417 caalaniif gargaarsa kennaa jirra jedhe koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaa. Lammiileen mana hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessa jiran akka malee rakkataa jiru. Uummanni Itoophiyaa osoo ilmaan keessan rakkataa jiru maaliif jal jettanii nu ilaaltan sagalee nuuf tahaa jechuun ergaa isaanii guyyaa guyyaa irraa isinitti iyyataa jiru. Uummanni keenya biyya kee jirtan sagalee taatanii uummata keessan akka baraartan isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa Saayid Dawwee waan qindeeffate qaba. Odeeffannoo biyya alaa keessaa immoo mootummaan Ameerikaa carraa daldala Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduuf kennite Itoophiyaan sababa sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraayin dhaabuu akka dandeessu keekkachiiseera. Waajirri daldalaa US ibsa roobii baaseen bakka buutuu waajirichaa ambaasaaddar Kaatiriin Taayii gorsaa olaanaa dhimmoota imaammataa muummicha ministeeraa biyya Ahmad kan ta'an akkasumallee dhimma daldalaa irratti mootummaa bakka bu'uun kan mari'atan Maammoo Miiratu waliin mari'ataniiru. Qondaalli USA kun hariiroon daldalaa gariin baroota keessa biyyoota lamaan ijaaran fuulduratti illee cimee akka itti fufuu danda'uu fi riifoormii Itoophiyaa keessatti gama siyaasaa fi diinagdeen gaggeeffamee beekamtii kennaniiru. Waraana naannoo Tigraayitti sadaasa darbe humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalatee walqabatee garuu seeronni mirga namoomaa idil addunyaa sarbamuun Itoophiyaan carraa daldalaa USA biyyoota saaraa gadiif uumte AGOA keessaa akka baatu gochuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. African Growth and Opportunity Act sagantaa United States daldala biyyoota Afrikaa saaraa gadi jajjabeessuuf jecha bara 2000 koongirensii Ameerikaatiin fudhatama argateedha. Uummata keenya eeguuf mirgas dirqamas qabna kan gochaa jirrus kanuma. Haleellaan TPLF raawwataa jiru dararaa uummata Itoophiyaa kan dheeressu qofa US waraana Tigraay walqabatee hoogganaa waraana Eertiraarras qoqqobbii keessee turte. US fi Awurooppaan loltoonni Eertiraa deebi'anii Tigraayitti bobbaafamuutti yaadda'uu himan. Carraan daldala US Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa biroofis bante. Biyyoonni kun oomishaalee isaanii qaraxa malee gabaa United States'is akka dhiyeessan hayyama. Carraan kun biyyoonni kaanis danqa daldala Ameerikaaf biyya isaanii keessa jiru akka hambisaniif ilaalcha heddumina siyaasaa jajjabeessuu akka qaban akka ulaagaatti qabate. Ibsi waajjira daldalaa US kun sarbamni mirga namoomaa idil addunyaa beekamoon kaaba Itoophiyaatti waraanaa fi gaaga'ama namoomaa dhalateen walqabatee mudate hin furamu taanaan ulaagaan Itoophiyaan fayyadamtu sagantaa AGOA taate tifufuu miidhuu malaa jedha. Ibsa kana ilaalchisee hanga ammaa mootummaan Itoophiyaa ifatti wanni jedhe dhagahamuu baatus dubbi himaan ministeera haajaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsa kamisaa har'aa kennan keessatti yaada kennuu isaanii Reuters gabaaseera. Akka maddi oduu kun jedhutti ambaasaaddar Diinaan dhimma AGOA'n dorsuuf dhiyaateera. Wanti jijjiiramu hin jiraatu jedhaniiru. Dhimmoota tokko tokko irratti garuu waliigaluu akka danda'anis akeekan. Carraa bara 2000tti US biyyoota Afriikaaf mijeessite kanaan gosoota oomishaa 1800 ta'aniif US keessatti carraan gabaa mijaa'eera. Itoophiyaan bara 2020 qofa sagantaa kanaan daldala doolaara miliyoona 525 raawwachuu ishee Reuters gabaaseera. Washington sababa sarbama mirga namoomaa walqabate Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo miseensummaa sagantaa kanarraa erga haqxee booda bara 2020tti miseensummaatti deebisteetti.
biyyoonni lixaa fi dhaabbileen idil addunyaa gariin sarbama mirga namummaa naannoo Tigraay keessatti raawwatameef irra deddeebiin mootummaa qeeqaa kan turan yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa gama isaan miseensota waraanaa yakka kana keessatti hirmaatan seeraan to'atee adabbii hanga umrii guutuu ga'u irratti dabarsuu hima. Itti dabaluunis biyyoonni lixaa fi dhaabbileen idil addunyaa gariin dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galuuf dhiibbaan hin malle irraan gahaa akka jiran komata. Ambaasaadar Diinaa Muftii mootummaan Ameerikaa fi dhaabbileen isaanii waliin mariin garaagaraa godhamaa akka jiruu fi mootummaan Itoophiyaa hubachuutti akka jiran himaniiru. Ibsa kamisaarraa kennan keessatti dhiibbaan gama adda addaan mootummaa Itoophiyaa irra gahaa akka jiru eeranii sababa dhiibbaa kanaan birmadummaa biyyaa dabarsinee mariif hin dhiyeessinuu jedhan. Manni maree nageenya UN har'a waaree booda Itoophiyaan dhimma Tigraay irratti ni mari'ata. Marii cufaan gaggeeffamu kana irratti hoogganaan dhimmoota namoomaa fi qindeessa deeggarsa yeroo balaa UN Maartin Griiftis dubbii ni taasisu. Qondaalli kun torba sadii dura muummicha ministeera Abiyyi akkasumas gara Tigraayitti imaluun hooggantoota TPLF waliin mari'ateera. Haala hojii deeggarsa namoomaas daawwataniiru. Mariin kun waamicha Istooniyaa, Faransaay, Ayirlaand, Noorweey, Yuunaayitid Kingdom akkasumas Ameerikaan taasifame. UN'tti ambaasaddarri Itoophiyaa marii irratti kan hirmaatan ta'a. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii erga lolli Tigraayitti eegalee dhimma Itoophiyaa irratti yeroo marii kaa'u kun 8ffaadha. Marii har'aan haalli Tigraay keessaa fi dhimmi namoomaa naannolee Affaarii fi Amaaraa dhimma irratti mari'atamu akka ta'an UN ibseera. Dhihoo Suudaanii fi Turkiin jaarsummaan lola kaaba Itoophiyaa jiru furuuf yaada dhiyeessanis gama Itoophiyaatiif fudhataman argannee jedha UN. Sababa kanaaf qaamni jaarsummaan rakkinicha furuu malu miseensonni barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Antooniyoo Guuterees irra dhagahuu jedheera dhaabbatichi. Guuterees torban darbe dhukaasni akka dhaabbatuuf mariin akka gaggeeffamu akkasumas waraanni rakkoo Itoophiyaa hin furu jedhanii turan. Eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gahaa ture Ana Said Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nufaana ture Mu'ee Callaati. Odeeffannoo guyyaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura.